argachuu danda'u boombereedha maqaan xiyyaarichaa boombereedha garuu lakkoofsi koodii isaa wannaan isaa gabatenis ET'dha ET boomber ET meeqa akka ta'in qabadu xiyyaaricha kanaan hin kaane yeroo muraasa booddee Bishooftuu seenne miidhamuu namaa hin jaaladhu miidhamuu hiyyeessaa hin jaaladhu cuqqanamuu mirga ala namaa hin jaaladhu waa'ee garagaraatitu jira waa'ee nageenyummaa gaafadhaan mirgi namaa kallattii ala cuqqanamuutu jira qabeenyi namaa seeraan ala saamuutu jira. Sirra jirtu daawwattootaa fi hordoftoota Gosaa Tookshow. Gosaa Tookshow har'as keessummaa birootiin walitti deemnee siin jira. Torbee kanas keessummaa tokko qabachuun deemnee siin jira. Keessummaan keenya eenyu akka ta'e isumarraa kan dhageenyu ta'a. Milkii waamicha keenya kabajjee asitti argamuu kee fi guddaa galatoomii mi daawwattoota Gosaa Tookshooti golbaa. Baay'ee galatoomechaan maqaan koo Barataa Milkuu Heexoo Boramaan jedhama dhalataa godhee Gujii Baanaa Girjaa. Okay. Yaa tokkoffaa koo irraa kaasee muktaa kudhannaffaa kootis muktaa kudha lammaffaa kootis itti baradhachuma. Manoo dhinga'u. Tole guddaa galatoomii Milkoo. Yuunivarsiitii Dirreedawaatti saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil addunyaatiin eebbifamuuf qophiitti jirta. Mee akkamii haalli baruuf barsiisuu Yuunivarsiitii Dirreedawaa? Haalli baruu barsiisuu Yuunivarsiitii Dirreedawaa baay'ee bareedaadha. Anis kanuma bu'uura godhachuudhaan saayinsii siyaasaatii fi walitti dhufeenya idil addunyaatiin eebbifamuuf yoo Rabbi na gargaare guyyaa muraasatti naaf fayyadaa fayyaada. Almost ji'a tokko. Ji'a tokkos naaf eebbifamuudhaaf. Eebbifamuudhaaf almost ji'a tokkotu naafa. Saayinsii baay'ee bareedaadha haalli baruu barsiisuu haalli qabannaa barsiisotaa haalli dadhabbii gibbii kanaa chaalenjiin already baay'ee bareedaadha namatti tola. Guddaa galatoom. Milkuunnee haala dhufeenya jiruuf jireenya keetii bu'aa bayii keessa dabarte godina Gujiitti kan dhalatte mee osoo haala barumsaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa fi hanga har'aatti waan jiru gabaabsitee waan hin jette gaafilee keenya osoo hin jalqabiniin dura. Baay'ee bareedaadha. Kennummaa koorraa kan dhaladhe achuma godinuma Gujii bahaati. Girjaa bakka iddoo jedhamutti. Tokkoffaa koorraa kaasan kutaa kudha lammaffaa koota achumatti hin baradhe. Chaalenjii xiqqeenummaa koo keessaa kan kun ergaan kutaa kudha lammaffaa osoo sin ergaan kutaa kudha lammaffaa xumure chaalenjii tokko wanti na qunname tokko haa jiraatu malee chaalenjiin amma namaratti ergaan kutaa kudhan osoo hin xumurin na qunname chaalenjii yoo jiraate maatiidhaa ergamu bishaan waraabu oottan kana deddeebisu chaalenjii xiqqeenummaa koodha. Garuu chaalenjiin na qunname yoo jiraate ergaan kutaa kudhan xumure booddee kan na qunname tokko inni jiru. Guddaa galatoom. Inumaayyuu odeeffannoo akkamiin argadhaa milkiin hojjetaa ture hojjetaa mootummaa ture garuu ammoo Yuunivarsiitii Dirreedawaatti qo'achuutti kan jirtu eebbifamuuf qophiirra jirta. Akkamitti mii hojjetaa turte baruuf barumsa akkam gooteet ammoo Yuunivarsiitii join goote? Karaa dheeraadha. Already almost akkuma isaan dhugaadha. Odeeffannoo argattes odeeffannoo dhugaati. Na kaffalamaa kan barachaa jiru. Ammaayyuu jechuudha. Ammaayyuu. Rispoonsara naa ta'anii aanaan rispoonsara naa ta'etti kan barachaa jiru. Akkaataan bu'aa bayii isaa yoo jalqabaatti duubatti deebi'anii akkaataa rispoonsara aanaan akkamitti rispoonsara sii ta'uu danda'e kan jedhamu keessoo seenan hin dheerata. Isaan tuttuqoo naa jettatti sii seena. Chaalenjii kanarraa kan ka'e garummaa amma dhugaadhuma akkuma ta'etti naa kaffalamaa ta'e kan barachaa jiru. Maal hojjetta ture yaati? Aanaa irra turte irratti hojjetaadha kan turte. San booda intiraansii qoramuun qabxii fiddee Yuunivarsiitii join kan goote. Maal hojjetaa turte achitti? Achitti kan hojjetaa ture jalqaba xiqqeenummaa koodhaa kutaa kudhan ergan xumuree asuma Worsoo bakka jedhamu dirree waraanaan seene. 2007. Ergan dirree waraanaa seenee asitti leenjii waraanaa tiifsiltii waraanaa ergan fudhadhe booda Tigraayitti deeme. Tigraayitti deemee daangaa Tigraay hundumaayyuu nagaa eegsisuu irratti uummata sanaan wajjii galee uummata biyyattii bakka dhaabbachuudhaan iddoowwan akka Shiree, Shiraaroo, Baadummee, Adda Haqee, Adda Walaa, Adda Nabiraati, Tsoorana Dimbaarii iddoowwan jedhamu iddoo kanneen hunda itti keessa socho'aa ture. Nagaa biyyaa eegsisuudhaaf iddoowwan kanatti socho'aa ture. Chaalenjiidhuma yeroo sana akkaataadhuma yeroo sana ture gara biyyatti deebi'e. Ergaan gara biyyatti deebi'e immoo yaa achitti hojii nama daalu argadhe. Hojii nama daalu argadhe aanallee naaf yaade achirratti yeroo jalqaba irratti waardiyaadhaan kan qacarame faayinaansiitti jechuudha. Faayinaansii aanaa Girjaatti waardummaadhaan qacarame osoo hojjechaa jiru deemoo qabxiinaa dhufeennaan isaanumti namni kun waardiyaadhaan dadhabbii daangaas deemee
bu'aa bahee hedduu keessa qaxxaamuree jira waan ta'eef nama kanaaf immoo ilaalchi godhamee fi responsaala taanee fi osoo barsiisanii illee mun qocca'u waan ta'edhamu manaajimentiin aanaa irratti walii galuudhaan kan kallattii kana ergani amma already waggaa afur koo xumure eeyyama sannaa kennanillee deadline ta'uudhaaf already almost ji'a tokkoof bulii 20 akkas caalaa naafu waggaa afur kan sannaa eeyyaman. Waggaa afur. Waggaa arfan xumurtee barana eebbifamuuf kan deema. Barana eebbifamuudhaaf hin deema. Eebbifame immoo deebi'eetuma isaanuma naaf dadhaban sanaaf tajaajiluudha. Guddaa galatoom. Maalan dhagaa milkuun bara 2009 bara 2009 fi bara 2008 jechuun seenaa Oromoo keessatti akkasuma qeerroof qarreen Oromoo iddoo itti warraaqsa taasisaa ture yeroo itti warraaqsa cimaan turedha. Keessaayyuu sababa ka'umsa maaster pilaanii godhachuudhaan yeroo san humna waraanaa keessa waan turteeffati Finfinneetti akkan odeeffadhetti kan sitti himu Finfinneetti warraaqsi uummataa baay'atee isinitti dhufaa ture isin immoo makiinaa paatrooliitiin kan deemutti turtanii sana booda dhalattoonni saba biraa gara uummata kanaa yoo dhukaasan namoota muraasa taatanii immoo dhalattoota miseensuma keessanitti garagartanii namoota lolaa akka turtan dhoorkaa akka turtan saniif immoo dhiibban akkasirra gahaa ture kanan odeeffadhe wanti kun dhugumaa. Kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Gosaa Tokshoo kan daawwachuutti jirtan Gosaa Tokshoo torbee kanaati. Sagantaa keenya torbee har'aatiin immoo barataa Yuunivarsiitii Dirreedawaatti saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil addunyaa qo'achuutti jiru milkuudha kan isiniif affeerre. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana tura. YouTube chaanaalii Golden Media Service subscribe godhaa. Gosaa Tokshoo. Odeeffannoo kana bakka argatte hin beeku baay'ee odeeffannoodhuma dhugaati baay'ee galatoom 2009 ji'a tokkoffaa yeroo ayyaana irreechaa yeroon kun kan gaggeeffame yeroo mootummaa Hayilamaariyaam Dassaalenyiitiin biyyattiin hoogganamaa jirtudha. Yeroo san irratti akkuma beekamu qeerroof qarreen Oromoo uummanni baay'een lubbuu isaanii dhabaniiran kallattuma kamiinuu haa dhabanu lubbuun uummata baay'ee guyyaa sana darbee jira. Yeroo sana kan jiru Maqalee Central Air Force jiran. Maqalee Central Air Force dha. Buufata xiyyaara Maqaleetti kanaan jiru waggaa sana. Achi booddee akka kaleessaatti chaalenjiin kun erga qunnameen booda already as chokkaa gizee awwaajii bara borganama lallabata beektaa mootummaan. As chokkaa gizee awwaajii yookiin labsii yeroo muddamaa. Labsii yeroo muddamaa sa'aatii 12 borganamatti lallabu irratti nu sa'aatii 11tti xiyyaara boomberii iitii lakkoofsa kooddii isaa amma qabachuu danda'u boomberidha maqaan xiyyaarichaa boomberidha garuu lakkoofsi kooddii isaa wannaan isaa gabateenis iitiidha iitii boomberii iitii meeqa akka ta'an qabatu xiyyaaricha kanaan hin kaane yeroo muraasa booddee Bishooftuu seenne. Jalqaba Bishooftuutti jechuudha. Bishooftuudha buufata isaa Bishooftuutti erga buuneen booda achi qoqqoodamnee karaatti amma jettu kana deemne. Already Oromoon galaana kallattii du'i kan hidhannee jirru meeshaa waraanaati. Oromoon yoo ittillee dhukaasti duubatti hin deebi'u yoo nagaan eegsistes duubatti hin deebi'u haalli ulfaataa ture. Nu immoo galgala sa'aatii tokkorraa kaanee sa'aatii sadiirraa kaanee almost sa'a sadii yaa kafee dhuunfa keenyaa fayyadamne iyyuu akkuma mooraa yuunivarsiitii nyaatichi kennamu kan mootummaa humna waraanaas waluma fakkaataadha. Sa'a 11 akkuma sa'aatii 12 iraati. Erga sa'aatii 12 iraata godhannee nuyi waan tokko hin godhanne. Challenge guddaas ture. Ganama dagmoo kan hidhannee jiru meeshaadha. Namni mana hin banamu akka jiruun haalli nageenyaa suukaneessaadha. Bishaan duddaa qabnu duddatti nu danfite. Koshoroo kiisiidhaa fudhannee nyaachuu dadhabne. Achoofaan isaan ammoo waraana kana keessatti raayyaa isa biyyaa gaafadhan wanta adda addaatu jira beektaa. Saba sablammootaa fi uummattoota baay'eetu jira. Saba sablammoota uummattoonni baay'een kun Oromootti waggaa isaanii fuula galchee dhuqaasan sittan tolu. Madaa qabna miidhama qabu irratti kaasee ijoolleen keenya immoo achi keessatti chaalenjii hedduu argani. Akka carraa ta'e ijoolleen Tigraay ijoollee saba Oromoo naannoo nama ta'ee wayii lubbuu dabarsanii jiru. Achirra dhaabbattee ijoolleen keenya immoo waraanuma wajjin jiru keessa itti fuula galchuudhaan akka naannoo nama 5 lubbuu isaanii dabarsan. Waraanuma miseensa waraana keessa. Miseensa waraana keenya keessa naannoo nama 5 lubbuu isaanii dabarsan. Maaf jennaan miidhama uummata Oromoo sana waan hin jaalataniif uummata Oromootti dhuqaasaa jiru isaanii. Uummata Oromootti dhuqaasuu hin barbaanne ijoolleen Oromoo. Amma maqaa dha'uu hin barbaanne ijoollee baay'eetu jira. Garagalan ijoollee sanatti immoo lubbuu isaanii ijoollee Tigraay sana haaloo baasan. Maaf jennaan
Waan akkasuma fatti ture yeroo sana challenge sana keessa. Baay'ee namatti tola. Yeroo sanii Bishooftuudhaa yoo Finfinnee deemtan isin warraaqsi uummataa Finfinneetti akka jiru uummanni akka galaanaatti yaa'ee karaarra akka jiru qabsootti akka jiru gurraa qabdu moo akkasuma nageenya kabachiisumaaf jettaniituma kan ergama fudhatanii baatan? Walumaa galatti hawaasaa fi faamiti wanti kun. Humna waraanaattis qaama ifa ta'uufittu jira. Sadarkaa jira qaamni waraanaa milmili jira. Mikittil asira laqatu jira, amsa laqatu, mikittil amsa laqa, mato laqa, mikittil mato laqa, shee laqa, koronel jeneraal meejara jeneraal jedhamaa deema. Sarkaanii gulantaa wantichaa. Dhimmicha qaama dhimmi ilaallatu qofattu beekuu qaba. Kanaaf isin beektan ture? Walumaa galatti waa'ee waraanaa keessatti yakka jechuun waan godhi sin jedhan osoo hin godhin argamuu fi waan godhi sin jedhan osoo hin godhin argamuu fi waan hin godhin sin jedhan gootee argamuudha. Hiika biraan qabu yakka jechuudha. Waan waraanaa keessatti አድርገ የተባለ ነገር አለማድረግ አታድርገ የተባለ ነገር አድርጎ በማግኘት ይሄ ከብራን ቀቡ ከናት ሞ ኑለ ወንተ በኑን ቀምኑ ወንተ ጎዳ ነው እንጀራን ጎና ኢዶን ሞ ጋኤ ኑት ትቀምኑ ነገ ቡሳ ጋፈዳን ነገ ቡሱን ከራይዱዳን ነማ ነጋን ከራራሩት ይጅራ ሁሌዳን ከራራሩት ይጅራ ራሳሳን ከራራሩት ይጅራ ኑይ ጋኤን kan keenya isa kana qaamni nuun deemu immoo isattu qaama nuun deemutu beeka nu yeroo sana hojii raawwachiisaadha wanta raawwachiisuudha gaa'een keenya yeroo sanatti kan ta'u raawwachuu qofa jechuudha raawwachuu qofaadha malee amma gaafatti Tigraay kaanu as chokka gizaa waayii sa'aatii 12 lallabamaa whatever ati garuu yeroo humna qilleensaati kan makamtu humna qilleensaatti malee raayyaa ittisa biyyaatti miti jedhama. Yes. Akkamitti humna qilleensaatti makamtee humna qilleensaa keessa hojjechuu osoo jirtu osoo dandeessu gama immoo raayyaa ittisa biyyaa si dabaluu danda'an? Baay'ee gaaffii bareedaadha. Maal seetaa? Namni kamiyyuu humna waraanaa keessatti jechuudha. Waraanni gosa 3 4 akkas qaba. Waraana lafa yookaan ajiranya, waraana humna qilleensaa yookaan ajiraalee, waraana bahaarii yookiin galaanarraa jedhamee beekama. Bakka sadan kanatti qoodama. Bahaarii irratti lole yookaan galaanarratti lole, xiyyaaraan lole. Jalattee jibbitee daangaa ati osoo akkas ijjatiin qaxxaamuruu hin dandeenye igiranya makalaakaa saraawitii taatee osoo leenjiin osoo siltii isaan fudhatin osoo saansii isaan fudhatin osoo gara buutee goddan bahin osoo dhukaasuun beekin osoo kilaashii hiiktee hidhuu raruun beekin qaamni xiyyaaraan si leenjisu tokkochillee ni jira. Erga kana raawwatte isteepiin itti aanu kan dhufu paarashuutiin jira kumaandoon jira maal jira ji'a 4 giddaajii mootummaa kan jalqaba yeroo jalqaba maalummaa nama kumaandoodhaan leenjistu akkam gootee kilaashii barsita jalqaba kilaashiin kan leenji'amu Tooks meedaan kan jiru eessa keessatti leenjii jalqabaa keessatti makkalaakaa keessatti garuu immoo yeroo sana gadabii nuu kennanii turani an ayyirhaayil teeknishaaleedhaan abiraariidhaan miti yeroo sana ayyirhaayiliin bakka lamatti qoodama teeknishalaa fi abiraariitu jira abiraariin kan samaa irratti jeetti lolaa soyaa 7 soyaa 3 qabatee kan socho'u yoggaa ta'u kanneen biroo ደግሞ teeknishaalonni jiru teeknishaalota jechuun lafa teessee xiyyaara samii gubbaa jiru san targeettii dhugaatiin a'aa jira rakkoon ragaa jira waan akkamitti isa qunnamaa jira xiyyaarri xalaata yookaan diinaa'u sochii gara taasisaa jira kan information lafarraa dabarsu jechuudha. Girantuu ayirii jira silkichi jira girantuu ayiriidhaan lafa teessee sama irratti kan information ati qoqqooddu kompiitaraadhaan teeknishaala jedhama isaan kun. Teeknishaala isaan keessatti ga'een kan osoo gara san seenin duratti erga biyyattii weerara keessa seenteen booda immoo jalqaba weerara keessaa biyya baasu jalqaba immoo nageenya biyyattii buusu as tokko gizee wajjii waggaa bu'aa baasuu biyyattiin tan makalaakaa saraawwatiiti. Biyyattii tan makalaakaa saraawwatiiti. Ittaanii dhaqmu yaa poolisii federaalaa poolisoonni qaamni nageenyaa tokko ga'ee achi keessatti argachuu qabu. Haa ta'uuti malee isteeppii jalqaba irratti biyyattiin tan makalaakaa saraawwatiiti. Kanaaf dirqama waan illee leenjii waraanaa fudhadheera gara waraanaatti makamee jira. Wataadara guutuudha nagaa biyyattii eessuusaaf wanti na daangessu hin jiru dirqama kallattisanti kan deemeef sanaaf jechuudha. Guddaa galatoon san booda milkuun akkamitti kan humna waraanaa keessaa baatee gara Gujii iddoo dhaloota keetti akka deemte kan odeeffate. Mee maaltu ture?
Akkamitti humna waraanaa keessaa baatee gara Gujii deebitee barumsa keetti fuftee immoo yuunivarsiitii jooyin goote? Maal seeta? Humna waraanaa kana keessaa ani yerumaatti jalqabaatu biyyattii deemu igranyaadhaan miti kan deemu. Ayyir Hayileedhaan akkuma sitti himaa ture. Ayyir Hayileedhaan gaafa deemu osoo gara Ayyir Hayilee kaambitti hin deebin chaalenjiin biyyattii irratti qunnamee baay'eetu ture. Chaalenjii kanaaf jecha immoo mootummaa kan barachuu danda'u leenjiidha. Kan bakka leenjii seenuu danda'u biyyattii yoo nagaa qabaatte. Kanaaf immoo dursa biyyattii nagaa buusuudha waan jedhameef gara Bishooftuu akka dhufu dirqame gara deebi'ee immoo adda haqi adda olaa adda na biraatti Tsoranaa Dimbaarii iddoo amma Addigiraayitti dabalatee iddoowwan amma isin jedhu kanneen keessatti nageenya baay'ee eegsisuudhaan gahee guddaa garuu immoo jiraattiin muraasidha. Jatti muraasii miti daqiiqaa tokkoof biyyattiin nagaan qabdu taananiin haala ulfaataadha. Iddoo isin jedhu kana waggaa dheeraa natti fudhateeti miti. Adeemsi kan koo asi seenaa keessaa ba'a asittiin deebi'aa keessaa ba'a akkasuma osoo jedhu osoo gara biyyaatti hin deebiin duratti immoo gara iddoo leenjii teeknishaalummaa kootti deebi'e. Ji'a 8 Maqalee Seentiraal Air Force kan jedhamu. Maqalee irratti deebi'e. Adda haqi adda olaa adda na biraatti daangaa amma deebi'e. Isa kana dhiisee gara Maqalee Seentiraalitti deebi'e achirraa immoo chaalenjoota yeroo sana akkaataadhuma dhuunfaa kiyya naquunname irraa kan ka'een yoo gara biyyaatitti Ayyir Hayilee keessa kan gara biyyaatti deebi'ee barnoota kootti fufuu jalqabe. Barnoota itti fuftee immoo qabxii galmeessuudhaan qabxii darbiinsaa yuunivarsiitii seensuu danda'u galmeessuudhaan yuunivarsiitii Direedawaa filachuu yuunivarsiitii Direedawaa kan seente. Saayinsii siyaasaa fi walitti dhufeenya yookiin hariiroo idil addunyaatti kan qo'achuutti jirtu. Mee maaliif jalqabuma kaayyoo kee mul'ata kee ture moo maaliif muummee kana barachuuf filatte? Xiqqeenummaa koo irraa kaasee waa'ee nageenyaa kanan jaaladha beektaa. Xiqqeenummaa koo irraa kaasee wanti addatti ani jaaladhu keessa tokko jiraate nageenya nama nagaan haalli nageenyaa iddoo itti rakkisaa ta'e tokko dura bu'ee nageenya sana buusuudha. Lammaffaan immoo barnootuma. Kennummaa kooti an bakka waanuma kana lamaatu challenge na godha keessa kootiitti. Inni miidhama moo nama iddoo nagaan bakka waa'ee nageenya irratti miidhamuu namaan jaaladhu miidhamuu hiyyeessaan jaaladhu cuqqanamuu mirga ala namaan jaaladhu waa'ee garagaraatiitu jira waa'ee nageenyummaa gaafadhaan mirgi namaa kaallatti ala cuqqanamuutu jira qabeenyi namaa seeraan ala saamuutu jira. Rakkataa sila mirga isaa qabu daafee dhuma nama dubbanneef qabu jiruuf jecha mirga isaa yeroo irraa mulqamutu jira waan garagaraatu jira. Iskanatti immoo keessa kootti challenge na godha yeroo baay'ee. Isa kana immoo furuudhaaf dipaartimentiin biraa injira jedhame nama daalle kaa. Nama daalle waan ta'eef kaayoo kan koo jalqaba irraa kaasee hamma xumuraatitti isuma kanaan itti deemsuu barbaada. Maaf jennaan political science and international relation waan biraa of keessaa qabu. Saayinsii siyaasaati. Saayinsii siyaasaa gaafa jedhamu saayinsii siyaasaa keewwata mootummaa of keessaa qaba. Keewwata mootummaayyuu mataa isaati. Murtee abbaa murtii hin taa'u malee keewwata mootummaa of keessaa qaba.